jira ati amma shimallis oromoodha oromoo maal abbaan shimallis akaakayyuu shimallis bar warra farda Haile Sillaasee qabaa deemaa turan isaan beeyta isaan oromoo miti maqaa oromoo afaan oromoo dubbatan malee qorqabbiin isaanii oromoo miti aadaan isaanii oromoo miti isaan amma himmiyyee Itoophiyaa fi himmiyyee Minilikii malee namni isaan beekan hin jiru rabbiinuu isaan akka rabbiitti ilaalan isaan beekte akka sabaatti iyyuu miti so kana warra kana oromoodha jennee irraa dubbachuu hin dandeenye warri nuti irraa dubbachuu dandeenye ijoollee lafaa ol dhufaa kan naqanii daangaan beekne afaan hin beekne aadaa fi afaan isaanii hin beekne biyya hin beekne keessatti dhaqanii akka isaan hin dhumne ijoollee keenya jalaas deeffachuudha malee warri kun warra durii kaasanii akaakayyuunsa namichi kun fira jaagamaa keelloti bar warra jeneraal Taaddasaa Birruufaa ficcisiise fira jaagamaa keelloti namichi kun sigala kanaaf hiddi isaanii lafeen isaanii garuma abbootiin isaanii irratti hojjechaa ture san irratti uummata keenya fixaa jiran warra kana laalanii guddifatan namoota qabsaa'ota ta'an namoota dhugaaf oromoof dhaabbatan isaaniin lafarraa dhabamsiisanii jiran isaan hin jiran isaanii baqatanii biyya baanii jiran gariin immoo kan falmate immoo gariin bosona jira gariin biyya alaa kana keessa jira malee Shimallis Abdiisaa bifa kamiinuu oromoo ta'uu hin danda'u bifa kamiinuu nama Hacaaluu fa'aa ajjeese beeki warra Hacaaluu fa'aa irratti eenyu namicha kana Taakkalee Uumaa sanyiin isaanii guutuun warra Minilik irraa kaasee goobanaa wajjiniin abbootii isaanii fira goobanaati warra goobanaa wajjiniin walitti hidhannaa qabu isaan karaa sanirra deeman so kanaaf isaan waan isaan hojjetan san laaluun nurra jiru isaanii diina oromooti diina oromiyaati diina sabaaf sablamiti diina oromoorra darbanii firummaa walitti hin qaban oromoo wajjiniin kan oromo finfinneen amma kabara 2016 sanirra amma gurguramaa jirti uummanni keenya oromoo kan amma fakkeenya Baalee keessatti uummata buqqeessuun hanga har'aatti miidiyaadhaan dhoksanii irra taa'anii uummanni sun rakkoo hamaa keessa jira rakkoon cinaaksan akka kadurii caala babal'atee uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira isaan wanni isaan odeessan mee rabbi sitti agarsiisu guyyaa tokkicha uummanni kun garamitti daanda'ee jira maalirra jira uummanni cinaaksan uummanni Baalee buqqeessuun eessa ga'ee jira uummanni lixa oromiyaatirraa buqqeessuun eessa ga'ee jira namni waa'ee kana dubbatu jira amma laal waan uummanni oromoo rakkoosaa namoota isaan ajandaa biraa uumanii uummata san balleessanii jiran duguggaa sanyii akkasitti oromoo irratti raawwatan ajandaa uummata oromoodha waan tokkoon jechuu barbaada Ashiita Birraa bara qabsoo bilisummaa oromoodhaa godhaa turre bara dheeraa bosona oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoodhaa gaggeessaa turre keessatti waan hojiidhaan garre keessattuu gammoojjii Baalee tanaa fi naannoo ammaan tana gammoojjii Harargeedhaa naannoo Daaroo Billiqaa naannoo Jaamu kanatti waan diinni oromoo irratti hojjete tan dhageetii gurra namaatii fi odeessa namaa osoo hin taane ija teenyaan fi hojiidhaan garre waa hedduudhaatu jira kana bahatti dhihatti ati sanii boota oromoota walloo irratti yeroo ammaan tanaa waan deemaadhaa jiru durirraa hanga arraan tanaa jechuudha waan kanaaf furmaata oromoota miidhamaa jiranii argachuun keenya waraanni bilisummaa oromoo ka oromiyaa keessaa qabsoo gaggeessu kun yoo ati oromoo boota oromiyaanis rakkina akkasii keessa irti lafti teenyalleen ka ajjeefamaa jiru uummata qofaami lafti teenya ajjeefamaa jirti akkuma ati bakka hundatti hanga dur caalaa hidhamaadha lafti teenya mana hidhaa keessa irti hidhaa keessa jirti oromoo qofaa miti maaltu tana fide gabrummaa waliigalaatu tana hunda nu fide furmaanni waan kana hundaa maali mootummaa gartee awwaannisa takkaawuu jaldeessa oromoo fi oromiyaa balleessuu deemtu tana hay afooti amantii feete qabaattee oromoo taatee yoo na bulchite laa diinni tanaan irra waliin nu dhahuudhaaf waliin nu balleessuuf waboo cinaa akkan dhaabbanne akka nuti isaan kan akka malee laallu nu taasisuudhaaf duula guddaa nurratti oofaadhaa jiran oromoo irrattis oromiyaa irrattis kanaafuu oromoo waan kanarraa dammaquu qabdi barti gireen islaama qabdi barti gireen kiristaana qabdi barti gireen akkasuma waaqeffataa qabdi namni amantii biyyittii takka ta amantii adda addaa hin qabne hin jirtu bar ammoo dubbiin rakkoo amantii rakkoo oromoo ittiin naafisuu ittiin balleessuudhaaf deemanii jechuu maali waan kana kan uffide hundeen isaa gabrummaadha gabrummaa waliigalaatu kana nuffidee jechuu rakkina oromoon ammaan tana karaa adda addaatiin irra jirtu yoo karaa dhihaa gartee fakkeenyaaf furmaata kan kanninu taate naafi atiin ammaan tana
biyya alaa kana jiru jaarmee ajaa'ibaa tokko jaarree furmaanni Oromoof hin dhufe. Furmaanni naaf dhufe naa gootu Oromoof furmaanni harkan. Kanaaf maaltu siifin gabaabsa. Furmaanni Oromoodha. Hidhaan Oromiyaa fi uummata Oromootis wanni isin furmaata harkattuun biyya teenya Oromiyaa walaba taasisuudhaa fi diina biyya teenya keessaa qulqulleessine Itoophiyaa bashii bootaatti baxaaxasii jarri juusanitti firraa fageessu gabrummaa isaanii wajjin kuchifne bilisummaa teenya dhuunfachuu uummanni keenya yeroo san qofa boqannaas tasgabbiis abbaa qabeenyaatiis abbaa aangootiis abbaa walumaa galatti uumamaan bilisaa biyya sarratti tahuu danda'a jechuudha. Hanga gabrummaan tun nurra jirtutti cinaa tokko miidhamne furmaata cinaa miidhame san itti goonaan tasuma furmaata hin taatu. Bilisummaadha furmaanni waan kana hundaa siin jechuu barbaadeeti Ashiita Birraa. Galatoomi daandii waan ati kaafte keessatti amma ati nama qabsoo kana keessatti wareegamallee kaffalee dhiigni keellee dhangala'ee lafeen keellee cabee uummanni Oromoo namni garii nama beektee akka odoo ati haasoftu sin beeku waan namni sin beekne fi kan si beeku immoo jira. Waan ati amma kaaste wanni nuti ija keenyan argine warri nuti beektee rakkoo gammoojjii Baalee fi Daaroo Billiqaa jette san namni rakkoo sana achirratti raawwachiise eenyu? Baacaa Dabalee har'a maali? Kan akkaataa inni dhaggeeffatu waan ati kaafte qabxi natti si dhufa. Baacaa Dabalee tokko jedhe. Abbaa Duulaa lama jedhe. Eenyu bulchaa yeroo sanii kan ture Hasan Hussein maqaa isaa yaadadhu. Namoonni warra akka Kumaa Dammaqsaa fa'aa namoota hon jedhanii qabsoo Oromoo uummanni Harargee walumaa gala lafarraa jenoosaaydiin Harargee irratti bara 1992 labsame lafa isaa beelessanii uummata isaa buqqisanii horiin isaa akka dhumu nama isaarra darbee horiin minaan dheedu kan waa takka hin qabne horiin akka dhumu kan taasisan uummata kana. Uummanni kun har'allee warra kanarraa Oromoo wanni eeggatu hin jiru. Sigalee kanaaf nama keenya qalanii nama keenya gubanii shanee abaawatu nama fixe kan jechaa ture kan viidiyoo waraabanii eenyu abbaan Duulaa akka nama ijaan argeetti gaafa waraabaa jiru ati eega waan kana akkamitti isin argitanii waraabdan gaafa jedhuun uummanni deebii dhabanii rakkoo kana akka ofii isaanii uuman kan uummanni Oromoo irratti dammaqee jechuudha. Har'allee warri aangoorra jiru isaan. Har'allee warri waraana ajajee Oromiyaa walumaa gala uummata Oromoo mana hidhaa keessaa bara wayyaanee namni mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamu bara nama meeqatu hidhaa ture bara wayyaanee keessa waraanni bilisummaa Oromoo hedduun qabamanii mana hidhaa turan. Jaadhaabni amma kan zoonii kibbaa jiru kun bara 2016 moo 2014 rukutamee wannoo ture mana hidhaa Qaalittii ture. Qaalittiidhaa bahee deebi'ee waraana deebi'e. Har'a garuu waraanni keenya yoo qabame immediately ajjeefama. Yoo akka carraa ta'ee booji'an. Isin garuu akka waraana bilisummaa Oromoo gaafa har'aa miti ilaal har'aa miti. Gaafa isin dirree qabsoo keessatti isaan booji'aa turtan. Gaafa jeneraal Angaatuu Roobaa isaan boojite. Nama tokko qeensa irraan buqqifne. Nama tokko rifeensa irraan buqqifne. Namummaa waraanni bilisummaa Oromoo qabu Oromoo nama warra har'aa kanaan gaafa isin turtanillee waan isin irra turtan san akkamittiin uummata kana boojitanii amma jeneraal Haayiluu Gonfaa fa'aa nama reeshinaan jijjiirame. Dambidooloo keessatti booji'ame waraana bilisummaa Oromootiin. Warra kanatu har'a deebi'ee uummata Oromoo fixaa jira. Warra kanatu har'a waraanni bilisummaa Oromoo abaluu shaneedha ajjeesa abaluu har'a bar biyya san keessatti namni biyya bulchaa jiru kaabineedha bar kaabineen kan mana abbaa murtii caala kan nama hidhus kan nama ajjeesus kan nama gara waraanatti nama ergus kaabineedha. Kanaaf uummanni kun warruma durii san warruma Oromiyaa dheebosse warruma dachee Oromoo gobbokse gammoojjii Baalee keessatti rakkoo suukanneessaa raawwachaa turan abbaa Duulaa fa'i warra nadhii gammadaa lubbuudhaan dhabamsiise. Namoota na caalaa hin beektan rakkoo Oromoo waraana bilisummaa Oromoo warra dhabamsiise. Eenyu har'a jarri sun? Jijjiiramni dhufe kun isaan harkamu. Carraa kanatti fayyadamanii gaafa Geetaachoo Araddaa fa'aa nuti lakki koottaa seeratti haa dhiyaannu jedhan didanii kan waraana banan isaan. Warra Tigraay amma Tigraay kan akkana lolaa jirtu kun Tigraay lafa Oromoo qabattee lolaa jirti bar raayyaan lafa Oromooti. Yes, akkasii lafa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo raayyaa irratti nama kamiinuu waliin hin haasa'u. Isaan har'a lafa ofii humna waan qabanii waan beektee maallaqa qabanii gabbahanii hanga barbaadan qaban. Hundaa'uu uummata Oromootiif dhaamu waan hin adeemsa qabsoo keessatti arkeetii hubadhe.
waan gartee mudannoo adeemsa keessan nama mudattu irraa hin dubbadha. Waan nama barbaachisu irra yaadaniin kannadha. Ammoo dubbiin jirtu Tigree tanarraa fakkii guddoo namni ni fudhata. Awwaannisa kaabaa kalafatee nyaachuudhaaf gartee ammallee kana oriyaa jiru kanarraa namni waa hedduudha barataa, waa hedduudha hubata, waa hedduudha arkaasi. Isinii galaa awwaannisni kaabaa kun waa hedduudha nu barsiisee beekadha. Awwanni na ajaa'ibsiisu Oromoota miidiyaadhaan isaan faa gartee cimina isaanii, injifannoo isaanii faa. Nin jira. Yaa Ginii Ibraahim nin jira Ginii teenya. Baganaa jiraattan hundi keessanuu. Nama injifannoo Tigree faa awwaannisa ta'uu dagattanii. Egaa injifannoo isiin Abiyyii cabsitu faa himtan. Gochaa isiin kaleessa nu goote san dagattanii jechuu. Bargaraa isin laaftu arraan tana karaa Affar keessaatiin Jabuutiin jala kanaan nutti ol seenuudhaaf akkana fiigaa jirti. Maal kaleessa gartee jarri nu miidhee miti, maal Dergiin nu miidhee miti, maal Hayila Sillaasee fi Minilik nu miidhee miti. Ta isiin tana booda dhuftuutu miidhaan irra guddaa dagachuu dhabdanii. Bar nama jiruudhaan ija nu bayse jarattiin gara kaabaa ta isin ammaan tana injifannoo isii dubbattan tun. Jaldeeysitii ammaan tana Oromoo nyaachaa jirtu tagartee Koroneel Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu tanaas bar isii tolche. Ilmaan Tigree tanaatii bar. Awo irree sabaa baga jiraanne haa oolmaanuu. Baga jiraatte yaala keenya. Higaa Abiyyi Ahmadis bar ilmaan Tigreen tolchite. Namni akkamitti har'a injifannoo Abiyyiin fideef Oromoo tahee gammada. Namni akkamitti injifannoo Tigreen oofachaa jirtuuf gammada. Bar ummata Tigreetiif dalagaa jirti Tigreeni. Bar injifannoo Amaaraaf dalagaa jira Abiyyiinis. Bakka tana lachuutu humaanuuf hin jiranii barnuuti. Tana taniin irraa dubbaddu yeroo hunda. Warri kaleessaa ka harmanu muree harmanu cire arra dirmachuu dhaqaafii jirra. Oromiyaa rabbii jarraa nu jaamse ummata Oromoo rabbii ijuma tanarraa nu jaamse ijuma gurguddootan ijuma tana arkuu dadhabnee Oromiyaa bosona Oromiyaa bareedaa kana kayyoo waa hunda dhiibnee kanuma dhaynee itti limnu mudugurreedhaa shimbirqoliidhaa goraadhaa agamsaa bar firummaa mukkeenii mudugurre egaa firummaa mukkeenii tagartee nuti gosan beeyne olaadi Xaaxeessa. Higaa. Mee tana hunda rabbi irraa ija nu qabeete lafa yoo dhayneetti lollee namaan adda baane tan aduun bakka si waaddee si jeeftu. Higaa. Lafa sanit dirmachuu yaanaa jechuun Oromiyaa irraa rabbi ija nu qabee. Biyya keessatti hin beeloyna keessaa qawwee fudhatanii deemanii biyya yoo namarraa bineensi si nyaatulleen hin jiru bar. Bineensi kaa biyya waa qabdu keessa dhalatee guddataani. Yoo yaa janne ilma sabaa kanuma dhugaa san ta'e rabbiin ilma sabaasi ilmuma sabaati silattu ati tana shakkiin godhin kan biraa an ilma sabaati faa jee haimatu Oromoo keessaa dhalatte ilma sabaa ta'uun kee shakkiin qabu anna biratti waanuma sabaa tolaa haa hojjannuudha malee dubbiin jirtummaan tana isinii galaa mee akkamitti namni jara akkasiitii dirmachuu dhaqachitti du'a osoo waboon bosona jiru mee akkamitti namni Tigreen ammaas amma booda jaartee kunoo wali qabde waan isin ajaa'ibsiisu wali qabdeeti warra maalii Oromiyaa kan mee warrichi dhaqee booji'amuu taa'u san bosonuma Oromiyaa maan seeniin kilaa sharkaa qabu saniin maqaa egaa maye maquma isaa maaf ittiin godhin duutin ooltu isaan hojiin isaanii booji'amu duris booji'amu baran